gara reeffa qorannaa hospitaala Phaawulositti gaafa geessan ani makiinaa kiyyaatiin fayyadamu kaafadhee gaafa Phaawulositti imalaa jiru naannoo Meeksikoo addabaabayitti qabanii to'annaa jala oolche ta'edha. Firri isaa homtuu hin jiru biyya kana keessatti. Inni dhugaa isaatiif wareegame malee dhaabaaf miti kan wareegame. Dhaaba siyaasaa tokkoof miti. Isaafis dhaabni mormuutis taate qaamni inni mootummaadhaaf hin jedhu kunis fira miti. Jabaa caalu hiddi qilxuu mukaa. Otoo nan siif jiru eenyutu si tuqa. Otoo nan siif jiru eenyutu si tuqa. Addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu baga jiraattan baga yeroo kana eedan isiniin jedha. An Profeesar Mubaarak Baaleeti guyyaa har'aa wanta torbee kana miidiyaa irratti deemaa jiruu fi dhugaa mul'ate tokko irratti yaada gabaabaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Yaada kiyyatti aansuudhaan viidiyoo artistiin keenya obboleessi artistii keenya Hacaaluu Hundeessaadha. Sisaay Hundeessaa BBC wajjin gaafiif deebii godhe isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo kana kutaa lamaan isiniif dhiyeessa. Maaliif xiqqoo viidiyoon kun dheeraa wanta ta'eef kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa jedheetiin isiniif dhiyeessa. Egaa ilmaan Oromoo waa hedduu waliin jechaa turre. Ceephos walirratti darbachaa turre, wal falmaa turre, wal mormaa turre. Maaliif? Dabru Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa irratti ilmaan Oromoo bakka 3 fi bakka 4tti qoqqoodamnee turre. Maaliif irra caalaan Oromoodha Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeese kan ajjeesisiise mootummaadha warri jennu warri sanitti amanne jirra. Hedduu nama ammoo lakkii saamuudhaaf qabeenya isaa saamuudhaaf ajjeefame malee mootummaan harka keessaa hin qabu warri jedhus jira. Warri biraa ammoo warra diinaatti ajjeese jennee bakka 3tti wal qoonnee turre jecha. Asirratti yaada gaafiif deebii Sisaay Hundeessaa BBC wajjin godhe hundi keessan warri argitanii jirtanii warri hin argin ammoo bifa qindaa'aa ta'een isiniif dhiyeessee jira. Ni hordoftan jechaadha. Isiniif qabadhee dhufee jira. Amma viidiyoo isin agarsiisa. Sana dura viidiyochatti dabruudhaan duratti qoodamuun ilmaan Oromoo artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti goone hundi namaatu ilaalcha mataa isaa akkamitti artiist Hacaaluun ajjeefame maaliif ajjeefame eenyuun ajjeefame wanta jedhu irratti hundi namaatu hundi kennayyuu ilaalcha garagaraa qabna waan ta'eef hundumtuu ilaalcha garagaraatiin xiinxallinee lafa keenya jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni hedduun mootummaan ajjeechaa isaa kana keessa harka akka qabu dubbatanii turan. Anallee dabalatee jechaadha. Yeroo 3-4 irra deebi'ee mootummaan kun parsantii 100% du'aatii Hacaaluu keessaa harka akka qabu dubbadhee jira jechaadha. Viidiyoowwan dabran keessatti. So, dhugaan jirtu ni turti malee, ni qal'atti malee hin cittu. Kun hanga tokko artiist Hacaaluu Hundeessaa dhabamuu isaatiif, ajjeefamuu isaatiif eenyu harka keessaa akka qabu maatiin yeroo dubbatu kanatti wanta ifa nuu godhu qaba jechaadha. Kanarratti walii galla jedheen amana. Artiist Hacaaluu Hundeessaa diinni ajjeesus, Oromoon ajjeesus, namni fedhe ajjeesus ajjeefamuu isaatiif kan karaa mijeesse mootummaa ta'u parsantii 100% ammas irra deebi'ee isinii hima hundi keessan hubachuu qabdanii jechaadha. Waa tokko isinii himuu barbaada. Diinni Oromoo tarkaanfii takka itti siiqee akka hin tuune beekuu qabdan. Maaliin malee Oromoon karaa mijeessuuf malee, Oromoon karrabanuuf malee, Oromootti da'uffatu malee, Oromoo ulee godhatu malee, Oromoo rasaasa godhatu malee diinni kamiyyuu Oromootti tarkaanfii takka hin ce'u. Lafa Oromiyaa keessa diinni hirkoo Oromoo godhatu malee hin seenu. Kan asirratti naa beeka. Fakkeenya kaafadhaan yeroo jalqaba diinni Oromiyaa seenee bahaadheetti kaabaa kibbatti kutaa Oromoo fi Oromiyaa kana keessa deemu eenyuun ulee godhateeti, eenyuun miila godhateeti, goobana daacee miila godhateeti. Jalqabarraa jechaadha. Yeroo Oromoo fi Oromiyaa cabsan goobana daacee miilaa fi ulee rasaasa godhataniiti Oromoo cabsan malee diinni kamuu Oromoo akkanumaan lafaa ka'ee itti seenee kutaa Oromiyaa jeequu, xiqqeessuu fi ajjeesuu, reebuu hin danda'u. Isa fagoodhaa dhiisa. Yeroo maskaluu kanatti TPLFin gaafa Oromiyaa kana guutuu keessa deemtee weerartu eenyuun miila godhatti, eenyuun rasaasa godhatti, eenyuun ulee godhatti isa jedhu yoo kaafne ifaan ifatti kama hundi kenna beenu obbolaawwan kenna oppidiyoo miila godhattee rasaasa godhattee ulee godhattee Oromiyaa guutuu kutaa hunda uf jalatti deeffattee jechaadha. Kanaaf
diinni kamiyyuu lafaa ka'ee ilma Oromoo tokko tiisisa irraa hikaasuu hin danda'u. Onnee sin qabu, hamilee sin qabu, dandeettii sin qabu. Maal malee hanga Oromoo harka godhatutti, hanga Oromoo tokko miila godhatutti, hanga Oromoo tokko ulee fi rasaasa godhatutti mallaqaan jechaadha. Sammuu isaanii gowwoomsanii Oromoo irratti karaa ittiin duulan mijeeffatan malee diinni kamiyyuu Oromoo taf jedhee ittiin seenu. Oromoo harkaan hin qabatu. Biyya kamirrattuu addunyaa kam attan biyyoonni ollaa biyyoota akka Eertiraa, Suudaan, Jibuutii, Keeniyaa fi Yamanii kanneen yoo fudhanne attan Ijiptii fi Liibiyaa yoo fudhanne lafumaa ka'anii ilma Oromoo tokko hin tuqan. Hanga Oromoo tokkoon walii galanii mallaqaan bitanii nama san walitti bifa dallaalaatiin yookaan bifuma ta'een haa ta'u Oromoo walitti qabuufitti ilmi namaa kamuu lafaa ka'ee sanyii kamuu haa ta'u diina kamuu haa ta'u Oromoo hin tuqu. Kana beekuu qabna jechaadha jala sararree. Kanaaf ajjeefamuu artiista Haacaaluu Hundeessaatiif diinni haa ajjeesu, abbaan fedhe haa ajjeesu, kan harka keessaa qabu Oromoodha. Oromoon sun kaminni mootummicha kana jechaadha. Dhibbaan dhibbatti wanni nuti amanuu fi beekuu qabnu isa kana. Ani hanga yoo jedhee hanga sammuu kee kanaatitti viidicha kanarraa waa hedduu hubattan dhageettan jedheeti bartan jedheen wanta abdadhuuf gara viidichaatiin isin dabarsa. Viidicha kana kutaa lamattiin qoodee isiniif dhiyeesse. Viidiyoo kana hordofaadha hanga dhumaatti na wajjin turaan isiniin jedha. Ayyee galatoomi. Egaa erga gaafa ni wareegameeti kaasee waa dubbachuudhaaf maatiin of qusatee ture. Maatiin ka'umsi inni waa dubbachuudhaaf of qusatee jiru akkuma beekamu biyya kanatti namni tokko gaafa wareegama isaa sana justice isaa fiduu fi barbaachuudhaan kan hafe ittiin daldala siyaasaa hojjechuudhaaf qaamni socho'utu baay'ata. Qabatni keenya inni guddaan callisuu keenyaaf qaamni kamuu ajjechaa isaatiin wal qabatee daldala siyaasaatiif akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef callisnee jirra. Jalqabumarraa garuu qabiyyeen nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu dhimmi isaa qaama sadaffaa, qaama qulqulluu ta'e, qaama sadaffaa, qaama dhimma kana keessaa quba harka hin qabaanne akka nuuf laallamu fedhii akkasiidha qabna. Haa ta'uyyuu malee qaamni biyya bulchuu abbaa alangootaaf jalatti qabuun heddasii miidiyaa irratti bobba'ee warreen yakka kana raawwatan harkatti galfanneerraa yakki kun qaama ebeluu jedhamuun raawwatame akkasii maaloo jedhanii akkuma sila yaadatamu yeroo sanatti guyyaatti 2-3 ibsa laachaa turanii kuni wannuma barameedha. Ho'a siyaasaa fi tapha siyaasaati kuni maatiin kana sirriitti hubatee beekaa. Garuu maaf callisee yoo ta'e ammas irra deebi'ee kan inni sitti himuu danda'u tapha siyaasaatiif itti fayyadamu qaamni kamuu akka hin dandeenye jala murree waan nuti amanneefi. Kan biraa ji'a 9 kana keessatti akkam ture yoo naan jette jalqabumarraa naannoo amma mana murtii olaanaa Lidataa kanatti darbuu isaaniitiin dura bakka Araadaa Maddab Chiloot naannoo Piyaasaa Giyoorgis jedhamu sanatti jecha isaanii harkaa fudhachaa fi dhiyaasaa turanii yeroo isaan illee achitti dhiyeessan nuti Amboo turre yaa boo'icharraa siin kaane waan ta'eef Amboo irraa deddeebi'eetiin naannoo Piyaasaa Araadaa Maddab Chiloot jedhamu sana dhaqaa ture. Achillee gaafa damnu ganamaan sa'aatii 11 manaa baheen naannoo sa'aatii 1tti Finfinnee gaheetiin bakka jedhame sana dhaabadhaa. Gaafa naan achi qaqqabu waan akka isaan hin dhiyaanne waan akkasii waan daa'imni waggaa 2-3 hin hubanne waan ishiin fudhataman kennineef kana nurratti raawwachuudhaaf yaadu galchanii addachi jalqabame fa'ii addachiin jalqabamne isaanis hin dhufne nun jedhu dirqamumaan dirqisiifnee addacha gallee carraan ittiin hordofuu dandeenye illee hin jijjira. Waa hedduudha kan dubbachuu danda'amu ji'a 9 kana keessatti wanni maqaa isaatiin deemaa jiru wanna hedduu yoo ta'e illee ammaaf waa'eedhuma qabiyyee mana murtii kanaa haasa'uudha barbaada jechuudha. Ayyee tole itti deebina waan qabiyyee mana murtii haasofna amma tokko kan naaf kaaftee dhimma kana qaamni sadaffaa qaamni walaba ta'e akka ilaalu maatiin hin barbaada kanaan jette kana qaamni mootummaa itti dhiyeessitan jira qaamni mootummaa itti himtan jira. Qaamni mootummaa kana itti himnu miti fakkeenyaaf ani guyyaa ajjechaa sanaan mana hidhaan ture halkan sana mana hidhaana bulchanii edda ajjechaa isaa dhaga'ee bakka Labuustar jedhamuuti gara reeffa qorannaa hospitaala Phaawulositti gaafa geessan ani makiinaa kiyyaattiin fayyadamu kaafadhee gaafa Phaawulositti imalaa jiru naannoo Meeksikoo addabaabayitti qabanii to'annaa jala oorte ta'edhanii bakkee mucayyoon shinfaana qabamtee hidhaa jirtu sana maakalaawi lafa jedhamutti tambulee ganama sa'aatii 12 na baasanii eddasii garuu gaaffii malee na gadhiisanii eddasii akkamitti dhageesse akkam ture maaloodha jedhanii jechallee harkaan fuune bira darbanii haadha warraasaa
Anatu dura dhaqee laalee manatti ol deebi'ee ishee fidee bakka inni boqotee jiru hospitaala Labuu Star jedhamutti geessee ishee garuu 4-3 ta'aniitu gaaffiidhaan jarjarsanii qabanii ishee gaafachaa turanii. Anaan qaamni na gaafatees hin jiru. Anaan qabanii hidhuu malee qaamni anaan isaa dhageesse akkam ture maaloodha jedhee na gaafate hin jiru. Sana booda tasgabbiitti deebi'uudhaaf erga yaale namallee mariisiseera. Abokaatoo mataa keenya dhaabbanneetu falmachuu barbaanna. Abbaan alangaa mootummaadhaan nu dhaabatu nuuf barbaachisaa miti. Firri isaa homtuu hin jiru biyya kana keessatti. Inni dhugaa isaatiif wareegame malee dhaabaaf miti kan wareegame. Dhaaba siyaasaa tokkoof miti. Isaafis dhaabni mormutis taate qaamni inni mootummaadhaaf hin jedhu kunis fira miti. Ejjennoon akka maatiitti jiru kana. Ejjennoon maatii kanaa fi kana qofa. Qaamni mormituudha. Uummata Oromoo fan hojjedha jedhus qaamni mootummaa dhaani mootummaadha jedhee of waamu kunis isaaf fira miti. Kanammoo evidensi tokkoon maqaa namaa dha'uun yoo barbaachise maqaa namaa dha'ee siif himuu danda'a. Kana dura olola otoonni lubbuun jiru irratti deemamaa ture. Eenyu akka irratti bobbaasaa ture. Kun kanaan osoo jiru gaaffii keetti gaafan deebi'u yaaltanittuu gaafachuuf yaaltanittu siin jennaan nama seera beeku mariisiseera nama looyerii ta'e. Looyerii gaafan siin jedhu nama ogummaa seeraa waggaa 5 baratee yuunivarsiitiidhaa bahee qofa osoo hin taane specialized nama godhe nama addunyaa kamirrattuu illee deemee hojjechuu danda'u mariisiseeraan. Waan kana akkamii jedhee gaaffii mariisisuu waan hin yaadamnedha. Ittan deemanan laala yoo danda'ame anumatu qabata garuu waan hin danda'amnedha jedhee namni sun nutti neera. Akka evidensiitti immoo kan inni ibsuu danda'u namoota ajjechaa sana jalqabuma sanarraa qabanii qorachaa turan illee irraa kaafame namoota haaraatti miishiniin kun kan kenname akka qorannoo yakkaa kan. Tolega viidiyoo kanarraa akka waa hubattan 100% abdii qaba. Viidiyoon kun dhugaa jirtu akkamitti Hacaaluun akka ajjeefame amma hoo haydi isaa argamaa moo hin argamu wanta jedhu akka irraa bartan abdiin qaba jechaadha. Kutaa itti aanu isiniif qabadhee dhiyaadha. Gara kutaa itti aanutitti yeroo dhuftan dhuma isaa jechaadha waan hedduu ukkaanfamee baatii kurnan kanaaf ukkaanfamee mootummaan lafarra harkisaa jiru ni agartan jedheen abdadha. Viidiyichaan kutaa 2ffaadhaan walitti deebina. Wanta na hordofaniif galata.